Ayyuutiin warma miidiyaa qofaatu jibban si'aa jira lakka maatiin Sayidoollee baay'ee jibbuu jechuudha ayyuutiin. Silas maraatu kana maaltu jaallataa miti. Sayidoo garuu waatiin jaanjessitee jirti. Montalli kun maal fayyaa miti garuu nama fayyaa qabu miti. Sayidoon hin beeku. Obboleettiin illee waan isheen dubbattu har'a miidiyaa xaxaqqaamee miti. Obboleessa ishee kaleessa godaanaa irra ciisee Sayidoo jechuudha caatii qamaa jiru garaan hin dandeenye biyya Jarmanii jirti. Obboleettiin Sayidoo እና ayyuutiin nan bilbilaa fi ayyuun na bilooktii silkiirree addaan jijjiiree yeroon bilbilaa fi ture maquma koo yeroon itti dha'u ala xuree narratti cuftis natti narra bilooktii akkattiin ishee argamu nabee isheef jechan miidiyaa kanallee banee jette obboleettiin Sayidoo baay'ee tokko maatiin Sayidoollee akka ayyuu jibbanii har'a arginee jirra. Warra miidiyaa qofaa miti ayyuutiin kan jibbu maatiin isaallee jibbanii jiranii amma Sayidoo matufaan mararra'aa jira malee Sayidoonis rakkina qaba. Waan isheen akkas gootettu hin beeknu. Isheen illee konfideensii akkas godhattee akkas guutuu qabaattee akkas ashkarakkartuu fi sababa hin beeknu waan inni sodaate wayii tokko qaba malee haga kana dirasiitti namni namaaf hin rakkatu. Sayidoo maaliif akka Sayidoo ayyuuf rakkatu hin beeknu. Mungkin wanta oksaatiin isheen beektu uummanni hin beekne jiraachuu danda'a. Isaatiin doorsistuu dandeessi hin beekamu malee namni lafaa ka'ee mana naa bittu malee jedhee akka barbaade jaartii koo hin tuqiin arrabsiin jennaan jaartii kana jedhee sumiyaat jettee arrabsiti sumiyaatiin walumaa galaa intalli gadhiisiidha. Inni biyyan jiru isheen garuu dirree dawwaarraa fa'aa bittin jechaarti. Garaa isheef gara Sayidoon barbaaduuf deemaa jette. Itoo deemte argite karicha sila akkanan taatu. Inna abaarsi namaayyuu karaatti si hambisa jedhee yaada ayyuu garuu esoo akkas ta'uu baattee gaariidha. Ayyuun ifaaf ifatti akka isheen birrii jaallattu himtee jirti miidiyaa Oromoo tokko irratti baate. Ani jaalalleen koo tokko yoo birrii hin qabaanne yoo nan nyaachisne yoo nan dhubaasne jaalalli isaa yoo birrii hin qabaanne jaalalli isaa xirqim jedhee haafu jettee dhibbaaf dhibbatti himtee jirti. Esoo Sayidoon kun hin qabu ta'ee etoo qabeenya hin qabu ta'ee akka isheen itti siquu miti harkaanuu nagaa fayyaayyuu hin gaafanne nuuf ibsitee jirti miidiyaa irratti gaaffiif deebii gootee. Kanaafiyyuu ayyuu birrii barbaaddeetu waan hundaayyuu qabeenya barbaaddeetu isa kanaaf immoo ammallee waan barbaaddee gosaarra jirti. Sayidoonis immoo ishii malee hin beeku. Akka abbaa manaa kana argannaa nutu maal isaan rakkanna ree dhugaa rabbiiti. Abbaa manaa har'a kana heerumnee ammoo kana fidii jenna taanaan maashaallah bareedaadha. Kanaaf eenyuyyuu abbaa manaas akkasii abbaa qabeenyaa tokko dirqama na fuudhi jedhannee Progressi uumne jennee kalaas haga akka ishee kanatti itoo waan barbaade nuu bita ta'e namni dubartii miti jaallaaf jettee intinaa jettuyyuu hin jirtu. Garuu ayyuun kanaafuu sanaafuu ifa baastee jirti. Sayidoo jaalala hin jaallattu. Isheen kan jaallattu birriidha. Eeyyan isa bukkeetti illee himteetti akka isheen birrii jaallattu. Ati birrii barbaadda malee jaalalan barbaaddu miti jennaan birrii hin barbaada itti hin gaddayyuu. Kanaafiyyuu birrii hanga isheen barbaaddu kaawuntii isheerratti dabarsee karaa isaa kute. Inni ho'i jaartii kun jedhamtu uffata naan miiccitu nyaata konaan hojjettu kan nyaata konaa hojjetu karaa biraatii kan uffata konaa miiccu gara biraatii. Ati maaluma jedhamtaa jedhee mirirri isa jedhee ture. Kana jechuun jaartii akkanaa kanaa namni tokko qanii tokkoyyuu hin bulchu. Ijoolleen immoo ijoollummaadha inni jedhamu ijoollummaa tokkollee hin qabdu. Gudaatii hin qabdu iti malee ijoollummaa kan jedhamu tokkollee hin qabdu. Isheen innillee waan ittiin joonjeeru hin beeknu baay'ee tokko nama ajaa'iba. Innaa har'a garuu obboleettiin Sayidoo miidiyaa irratti baatee waan hedduu dubbattee jirti waan baay'ee dubbattee jirti. Sumiyaarree gara Jarmaniitti si fudhadha jennaan sumiyaan illee diddee jirti.
Sayidoon barbaacha gara Yaman deeme Sumiyaatiin Sumiyaan immoo madamii koo faana Dubaayin deemaa olii gadi deddeemaa jira jette. Kanaafiyyuu ammallee Sayidoon fayyuma zoore ammoo siistama ittiin Sumiyaa argatu hin dhabe jechuudhaan fiigee deemuu fiigee gochuu miti inni jalqaba akkan hin taradda'e takkuma jalqaba naagaleetti anaaf Sumiyaa kana bakka itoo isheen hiikiin jedhiin ofiisaa jalqabuma itoo hiikee lammata itoo harakaata diraamaa minaamin ishee irratti hojjechuu dhiisanii isheen akkan ilaaleetti nama qulqulluu nama fakkeessuu hin beekne nama diraamaa fi waan tokko dhugaa irratti dhaabbatee waan tokko murteessuu danda'udha akkan Sumiyaa argetti isa kanaaf fallisaa mallisaa Sayidoon dhugaa fi dhugaatiin deemuu si wayyaa fuudhuu barbaannaanis nama